hojii kamuu yoo hojjennu kan dhalootaaf darbu ta'uu isaa mirkaneeffachuu qabna jedhan Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed. Dr. Abiy qaama piroojeektii maaddii dhalootaaf kan ta'e riizoortii koonfiraansii Arbaa Minch eebbisiisan. Hojiileen misoomaa biyya keessatti hojjetaman bu'aa har'aa qofa gidduu galeessa kan godhatan osoo hin taane dhaloonni maqaa abbootii isaaniitiin boonanii kan dhaalan ta'uu akka qaban hubachiisan. Sinnisara ለትውልድ የሚሸጋገር ስራ መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። yoo hojjennu hojii dhaloota boruufis darbu ta'uu isaa adda baafachuu qabna. hojii qabanii gadhiisuu yookaan bu'aa har'aa qofa giddu galeeffate ta'uu hin qabu. hojiin hojjennu kan dhaloota borii nu galateeffachiisuu fi duudhaa fi aadaa hawaasa naannoo hojichaa jiru kan giddu galeeffate ta'uu qaba. yoo kana goonu dhalootni borii nuun boona. bakka kanatti kan mootummaan hojjetu hin cinatti damee dhuunfanis hirmaataniiru. abbaa qabeenyaa riizoortii kurriftuufaa kaasuu dandeenya. dameen hoteela Skylight kan Arbaa Minchis akkasuma. hoteelli kun kan hojjetamu daandii qilleensa Itoophiyaan ta'uun ni beekama. hooggansa bakka kanatti hojii kana hojjetaa jiruufis galatatu malaafi. Dr. Abiy hojiiwwan turizimii fi investimentii dinqisiisoo magaalaa Arbaa Minch keessatti raawwataman ilaalchisuun ergaa dabarsaniin dhaloonni haaraa fi dameen dhuunfaa ijaarsa biyyaa keessatti sadarkaa qulqullinaa fi itti gaafatamummaa qabaachuu himaniiru. አርባ ምንጭ ከሚገባት 1% አልሰራችም። Arbaa Minch kan isheef malu keessaa dhibbeentaa tokkollee hin hojjenne. wanti na yaachisuu fi na sodaachisu osoo baay'ee hin hojjetin waan hojjennetti kan quufnudha. miirri waa xiqqoon boonuu yookaan gammaduu akka caalatti hin hojjenne fuula duratti akkan tarkaanfanne nu taasisa. hangi nuuf malu kanuma jennee yoo dhaabbanne bakka hiyyummaa kaleessaa irra akka turru nu taasisa. bakka turre irraa lafa caalmatti baaneerra eeyyen hin haalamu. garuu bakka dhaqqabuu qabnu irraa ammoo fagoo jirra. kanaaf ammas dhama'uu hojjechuu fi waliin dhaabbachuu nu gaafata. kan waan xiqqoon gammadu waan caalu dhaloota itti aanuuf dabarsuu hin danda'u. hojiiwwan akkasii har'a bu'aa ariifachiisaa yoo fiduu baates bor ijoolleen maqaa abbootii isaaniitiin irraa bu'aa argachaa kan keessa jiraatan dhaala jiraataa akka ta'u ibsaniin Itoophiyaan ammas ol kaatee mul'atteetti gochaan raawwachuusees itti fufti jedhaniiru. ተመልከቱ ተራሮቻችንን ገና ስራ ይፈልጋል። gaarreen keenya ilaalaa ammas hojii barbaadu. waan baay'ee nurraa eegamu keessaa tokko keenyee kan gammadnu yoo ta'e guddachuu hin dandeenyu. Itoophiyaan biyya guddattuudha. biyya ammas hojii dabalataa barbaaddudha. hojii nuti jalqabne hojii nuuf miti Afrikaanota hundaaf fakkeenya ta'uu danda'uudha. fakkeenya taane jechuun garuu waan jiru hunda xummurre jechuu miti. fakkeenyummaa fi xummuraan ga'uu adda baasuun barbaachisaadha. deemsi keenya haga ammaa hojii itti aanuuf mallattoo fuula duraa keenya malee gara dhumaatti ammallee hin dhiyaanne. kana hubannee warra waliin dhaabbannu waltumsinu akka taanuufis imaanan isiniin jedha. Itoophiyaanonni biyya keessa fi alaa akka dhuftanii Arbaa Minch daawwattanis isiniin affeera. lammiileen Itoophiyaa biyyoota alaa jiranis biyya isaanii dhufanii daawwachuun yeroo gaarii akka dabarsaniif waamichan dhiyeessa. hojiin asitti hojjetame kun kan carraa hojii uumu kan magaalattii caalatti beeksisudha kan jedhan Dr. Abiy jiraataan magaalaa Arbaa Minch dhimmoota hanna nageenya qulqullinaa fi wal danda'uu irratti garuu waliin hojjechuu qaba jedhan. keessumaa turistii caalatti akka gara magaalaa Arbaa Minch akka dhufuuf hunduu hanna darbee magaalattiitti mul'atu walumaan irratti qabsaa'uu qabaadhaaman. inni biraan dhimma nageenyaati. hunduu qaamolee nageenyaa waliin tumsee akka hojjetuufis imaanaa jedhaniiru.